jennaan isinitti mee jedhi Manasis. ايش Akka gootu wanta dabaluu qabdu waa'ee keetiin dubbannu jechuudha. Waa'ee keetiin dubbannu ati miidhamnee situ isii miidhee in sobda siin jechuu kooti miti na hubadhu. Isan dubbannaati. Geessee isaa walitti finnee dubbanne yeroo qaane yoo balleessaan si ta'e situ raggaxama yoo isii ta'e isii موبيكو ان واي جولي دمالي سيتي ديمان قبو واي جوليتي kanaafuu sabal sabri godhadhu abshir ايش abshir ايش ijoollee fidii gorsi ايش ijoollee gorsi obbira kaayitiin namni bira hin jiru ايه كنو namni bira hin jiru نماتوي مفتيتي Addis Ababa jirti jennaan si akkanii deeman Suudii jirti hunda uffata sinifan ergaa jetteetti ishee ergideetti uffanni gaattiraa wala gaattiraa jira galeera okay mega mutaa keetina qabnee akkuma ngatan mul'ataa jiru dubbisa suma mul'ataa jiru dubbisa ايش لما كيف نقول إيجان وادم بتاتي مكان كين النبي بي جيلان هذا كي مباك نجالتا هذا كوس سباكوس وقامو والله جيلان فهمين تا Soban jallata, soban bachun jallata. Jallatu. Sobnya jara mo gari da. Aja. Sobuna jara. Middan na mo baram. Ash. Ada ke malik jallata. Ada ke malik jallata. Ada ko. Gati sinna receive. Ye gati si receive. Gati nanu kabalte si receive. Ash. Ulfatate. Garati jasa gal si batte. Moose belofte anatu beka adake. Sigale? Ani fira baba keti shi nambetoti. Fira keti an fira baba keti shi an. Haati ke inqamtee beeloftee eebbiftee hojjettee garaatti si baattee galee garaatti si baattee atin argine garaa keessa jirta waan isin taate kuftee kaate hidhuu jettee agaruu fi bultee atin naatin bultee waa meeqa taatee jechuudha atin argine yeroo sana garaa keessa jirta waa danuu si wanta akka haadhaa biyya lafaa jiru biyya lafaa nama haadha isaa jibbu Rabbi biddaan guba. Dhageessee? Kanaafuu wanni akka haadhaan jiru namatu iyyuu beektaa sila maaliif ati abbaa kun jaalladhaa maaliif jette ati haadha kee dhiifte natti himme. Gati sinna badde na jalaa baddeef. Lakkiin banne siin jedhe kan kun abbaan kee sitti hime miti namatu sobee abbaa keetti dawwalee walitti buusuu jedhee haadhaaf abbaa kee irraa fageessuu jedhee itti bilbilee haati ijoollee kana Addis Ababa keessa baddee jirti jedhetti malee isiin hojiidhaaf deemte malee Addis Ababa keessa bashannanuu deemte shi namatu sobe gulbaa tokko xawulaa maqaan isaa xawulaa jedhama xawulaa maqaan isaa xawulee jedhama xawuleetu sobe abbaan keessa waan balleessine haati keessa waan balleessine shi otoo fi guddi ta'e otoo si gattee badde akkamitti uffata babbareedaa akkanaa bittee si ergiti. Akkamitti uffata natti kenniti? Shurraaba bareedaa, fuula bareedaa, hammaa bareedaa akkamitti si bitti otoo si eebbite? Haati kee si hin jibbine, si jibbuu si hin dandeessu ishii? Si dahuufis jecha, si guddisuufis jecha, si dahuudhaafis, si guddisuufis namni gatii kafalee haadha keetti jalqaba. Dhageessee? Waa'ee keessanii haati keessan hin boossi, ijoollee koo yaada jedhaa jirti. Hin mifti. Yoo Rabbi jedhee hojjettee yeroo isin mana isinii bittee maal jettee gaafa dubbisi. Bukaan dubbata.
Mee akka jettu jeelaan haadha keetiin sin jaalladha haadha koo Saudi Arabiyaa jirtu sin jaalladha rabbi nagaan si haa fidu nuu jiraadhu si jaallannaa jedhi mee haadha keetiin dhaggeeffatte ajalatee si dhaggeeffataa mee jedhi haadha kee gammachiisi mee haadha keetiin sin jaalladha si yaadeera kottuu na argi haadha koo jedhi dhaamsa dhaamiif dubbadhu. Jadi me. Jadi. Sinjaladha haadha koo siyaadeera kottuu na laal. Akkasi ilaalti bakka hin dhageessi sagalee gara hin dhageessi dhuftee si argisiisi. Wanta akka haadha namaa ta'u hin jiru ijoollummaadhaatu ijoollee waan taateef malee wanta akka haadha namaa ta'u hin jiru haati namaa fayyaa taateef yoo maraa fi taate namaaf jiraatteef haadha hin gaddisiisin. Yoo abbaan keetii fi haati kee wal lolanii ati waan si galchuun qabu ishii ati waan si galchuun qabu ishii hin galchi jaratu wal baree jaratu wal fuudhee ati haadha koon jaalladha abbaa koon jaalladha haadha koon jaalladha abbaa koon jaalladha haadha keeti jaratu wal rakkisee wal lole malee haati kee yoo abbaa kee jibbite sin jibbine haati kee abbaan kee yoo haadha kee jibbe sin jibbine ati haati kee si jaallatti abbaa kee si jaallatti maa sin galchise wanti galchin jiru sammuutti qabatu sammuu gorsa koo kan yoo haadhaaf abbaan kee wal lolani wanni ijoollee galchuun jiru ishii akkas kutaa meeqa barattaati kutaa meeqa baratta Hin baradhu mucaan guddisaa. mucaa guddisaa abbaan kee Hojii oola. mucaa guddisaa harkatti maalchi dhukkubaara maalchi dhukkubaara fi Qufaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالة تمتوتا دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جالت أرقمتن عشان ما أركفوني هندي كيسنو روني من تابر اللي بقى نجا جراتني هندي كيسنو فاميلي كيا جرة بقى جراتني هندي كيسنو على بيه ساعتي كابوت عملتي سيدوشين جنة كم بي على كم بي كيسا بقى نجا تاتني نجين كي كلن سرانس نجا كابوشين جرا فاميلي كيا ورون جل كبر رقم أنا وركتن إتو تكون أبتلا تو ما قرن كيسن دشها تاو وري هارو رفتو welcome أنا أدو بقى نجان رفتن كمان يوتيوب channel كيا وسنترسينا subscribe like share كتشونا جتبيسا ما تيجي يوتيوب channel كنا تايسين نجدا أكشي فيديو كيا كان أن كبر ليدو في أكو مسرات صورة تركيزان كنا هذا مناتي في أبا مناتي ونحن رادو بشوف في ياد مساكيات دراكنا isinillee wanni an jedhu kunis akkasuma isinillee waan argaa jiru viidiyoo akkuma jalqaba dhaggeeffattan kana numarti kennaa namoonni biyya arabaa deeme ilaalataa jechuudha keessumayyuu nama ijoollee qabu jechuudha nama bultii ijaarratee ijoollee qabu kan biyyatti ijoollee ofii dhiisee dhufe ilaalataa jechuudha viidiyoon an jedhu kuni haati manaa abbaa amma ijoollee lama qabu kana haati mana isaa araba deemtee jennaan kan bira heerumtee kan bira jaalattee jedha kun immoo hin sobanii namatti walitti buusuu fi waan hin taane haasaa malee ishiin dalagachaatumaan jirti jedhe kun akkasitti dubbata akkasitti miidiyaa irratti dubbatanii jechuudha ilmi namaa waan namaan hin jennellee hin qabu jechuudha tarii dalagataa jirti osoo dalagataa jirtu garuu ijoollee raamaa ijoollee ofii osoo abbaa manaati akka waan abbaa manaati wal lolaniiti akka namoonni miidiyaa irratti dubbatanitti jechuudha akka waan isaa waliin bu'anii kaleessa immoo laayivii muubee laayivii viidiyoo kanaatti irratti hojii dubbatuun argitanii haati kan kee osoo si jibbitee uffata maaliif bittee si ergitii jedhaanii muubeeni uffata bichaa ijoollee ofiitii bitanii arguu bichaa miti ilmoo ofii tanaaf jecha abbaa manaallee yoo wal lolan ilmoo ofii tanaaf jecha of gadi qabanii jechuudha. Kanaafuu namoonni tokko ni jira ka ijoollee sababa abbaa manaati wal lole ilmoo ofiillee gasee ilmoo ofii akkamitti garaan danda'ee nama gataa maaliif nuti amma abbaan keenya haati keenya duraanis wal lolanillee obsanii ilmaan ofii guddifatan malee ilmoo ofii hin gatanii jechuudha.
ilmoo ofii yookiin fudhatanii deemanii yookiin ilmoo saniif jecha obsanii jireenya ofii san keessa ta'anii jechuudha. Jireenyi sun osoo ta'uufillee baate sababa ilmoo ofii jecha aarsaa hedduu kafalanii ilmoo tana boruu gatee yoo biraa deeme ilmoon tiyya maal taati maaltu isii mudataa boru ilmoon kiyya na jalaa miidhama kan jedhan warri duraanii hin obsanii jechuudha. Yookiin ilmoo ofii san fudhatanii deemanii yookiin immoo obsanii jireenya san jiraatanii jechuudha. Abbaa manaatillee osoo walii galuu baatanii takka ilmaan jidduu namaatitti argame wallooniin illee garri ol fidanii jiru. Kanaaf walii obsuu fi walii sabaruudha jechuudha. Ilmoon tun immoo booda nama wallahi nama cubbisti. Ilmoo ofii gatuu mannaa ilmoo ofii san obsanii guddifachuutu caalaa jechuudha. Jireenya haguma fedhanillee abbaa biraatillee deematillee dhiira biraatti heerumanii ilmoo ofii gatanii jireenya namatti tolu inuma hin jirre jechuudha. Borullee sanirraa ilma argattee yoo sanii wal dhabde ati ilmoo bakkuma hundattuu gattee biraa deemtaare sababa abbaa manaa kana walii galtee hin qabnee fi maaliif ilmoo ofii osoo waan fedhe ta'e ilmoo ofii gatuu hin qabanii jedhaan. Kanaafuu garaa nama nyaatti ilmoon ofiitu nama akkanatti miidiyaarra baatee yoo amma mucaan kun barumsa dhabee maaliif ilmoo obboleessa isaa guddisuu barumsa dhabee jechuudha. Allah alam isaan rabbitu beeka. Mistara abbaa warraa baaftee bakka waan abbaa warraati waliin bu'anii waa hedduu dubbatan manni miidiyaa kallattiin osoo haati dubbattee wayya kana mararraayyuu mubeenii laayibirra fideetiniin waa'ee dhimma ishiin ka haasoftee isirraa ka dhageenyu ta'a. Ishimarraa abbaa marraa dubbiin osoo dhagaamtee wayya maaliif namni miidiyaa tokko waa addaan baafateetiniin haasaa tokko osoo addaan hin baafatiin haasaa kun kan biraa wajjin heerumtee ilmaan abbaa manaa argattee abbaan manaa immoo biyya keessaa qansiraa dalagee ilmaan guddisaa waan akkana kana dubbataa inni laayif irratti osoo isiin ka biyya alaa jirtu ilmaan ofiitii masruufamaan ergine ka isaa haa taa'u isaa wallottee ilmaan ofiitii masruufan duniyaa wallahi ilmaan ofiitii ilmoo ofiitiin hin goone qilee haaseentu wallahi maan namaa gooti duniyaan ilmoo ofiitiin ala wali qabataniitiin dhiira biraa wajjin jiraatan. Kan birallee sanuma boru ilmaan irraa argachuun hin nafu. Kanaafuu ilmoo ofii sajjaa sagal gara baatanii ilmoon ofiituuni wallahi nama cubbisti. So abbaa gaarii argatanii abbaa manaa gaariillee argatanii ilmoo ofii akkaan ganne jedhaan gara kiyyaa ilmoo ofii tana abbaa manaatillee yoo wal dhabdan ilmoo teessa masruufa godhaa fi uffata godhaa fi maallaqa ergaa fi gara hin jabaatina yeroo tokkollee naannoo jala meeqaa dura TikTok irratti argee viidiyoo daa'im ayyaana iidaati irratti ummaan tiyya naan bilbiltu huccuu iidaa naan bittu jedha wallahi daa'im sun na boochisee jechuudha. Akkami gara jabeenni hanga kana ilmoo ofiitti garaa jabaatan jechuudha. Har'a ilmoo sanaafuu biyyaa bayan isa nafsee ofii hangam har'a maqaa ilmoo qabaachuun waan guddaadha. Akkamitti garaan namaa danda'e ilmoo ofiitti garaa jabaatan namni yoo abbaa manaati wallee abbaa manaatti illee garaa jabaata. Ilmoo ofii tan akkamitti garaan nama danda'e ilmoo ofii garaa jajjaa sagal gara baatanii akkamitti garaa itti jabaannaa jedhaan namoonni tokko ajadan ta'an qabu garuu wallahi cubbifama namni ilmoo ofiitii waan goone biyya arabaa taa'e ilmoo ofiitti garaa jabaatu. Wallahi ni cubbifama. Kanaaf viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kee kanarraa asirratti xumura. Hundi keessan waan dhaggeeffattanii galatoomaa please warroonni biyya alaa deemtanii biyya alaa jiraattanii sababa abbaa manaa keessaniiti wal dhabdanii jettanii ilmaan teessan garaa itti hin jabaatina. Ilmoo teessan to'adhaa maallaqa ergaa fi gargaara barumsallee haa barattu. Ilmoo teessan hin gatina abbaan manaa ka biraa isin heerumtan sun homaa isin hin godhu ilmoo teessan san isin wayyaa please isin jedhaan.